Akkam jirtu kabajamtoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa sagantaa qophii addaa dirree Osfaanaa Siyaaroo Washington magaalaa Federal Wayit Osfaanaa bara 2025 marsaa 29 yeroo sadaffaaf ka magaalaa Siyaatil qophaa'een ol qabatee hawaasa keenya ka magaalaa Siyaatil irraa yaada gabaabaa haala Osfaanaan itti deemaa jiruu fi akkaataa Osfaanaan magaalaa kanatti qophaa'e yaada isaanii simannaa uummanni keenya ka magaalaa Siyaatil simateef yaada gabaabaa isaanii irraa fuunaa nu hordofaa daawwattoota keenya ni jedhamtu maqaan keessan mee isinummaan of ibsaa. Maqaan kiyya Ahmad Layyinaa jedhama. Yaa. Maas dhuftan? Har'a guyyaa guddaadha. Guyyaa gartee uummanni Oromoo itti yaa'ee waggaa waggaan itti wal ga'u isteetarraa walitti dhufee bakka kanatti dhiyaannee nu dhiyeesse ka uummata keenya dalafateenna nurra dhufanii kabajaa isaaniiti. Kabajaa keenya kabajaa uummata Oromooti. Kanaaf asitti wal geenne. Ahmad galatooma mee Osfaanaan Oromoof maali? Oromoon akkamitti ilaala Osfaanaa? Oromoon akkatti ilaalu seenaa yoo ibsamu yeroo sadaffaa yoo qophaa'u magaalaa kanatti Osfaanaan nu asitti hundeeffame waan jedhamutu jira. Mee sanillee isinaa biyya kana yeroo dheeraa ture waan taatan mee keessa ba'a? Dhugaadha. Ganna dheeraa dhugaadha asitti uumame ammoo bakka hundaa'u ilmaan Oromoo bakka jirtutti wal dhaabdee wal jaartee aadaa kana guddifachuuf ammallee akka walitti dhufuu fi akka itti wal agarruuf wanni kun qophaa'ee ija uummataa duratti mul'achuudhaaf dura dursee guddinni ija uummataa duratti nulleen akka ilma namaatitti dhaabannee waan hundaanuu mul'achuudhaaf bakka hundaa Oromoon walii birmatee walitti dhufee asitti mul'ata jechuudha. Hedduu galatooma mee uummata Siyaatiliif maal dhaamtan? Waan keessummaatti dhufe kan akkamitti galchuu qaba jettan? Yaa uummata Siyaatil uummanni Siyaatil hojjechuutti jiranii dhiiraa fi dubartiinillee hojjechuutti jiranii keessummoota keenyallee akkuma gaariitti keessummeessinee akkuma gaariitti galchuutti jirra. Yoo Rabbiin biraa taate Rabbi nu haa gargaaru waan hedduu gammachuu guddaan natti dhagamee maaliif turree wanni kun waan walitti nu qabu waan uummata keenya walitti qabu bakka hundaa'u eega wal irraanfannee walitti dachaanee waggaa waggaan wal arguun keenya I am very happy. Godaannee biyyarraa fagaannee faffacaanee bannee yoo deebi'uu baannee jennee 1978 irraa wal geggeessaa turre har'a waan santu walitti qabamee cululleen bararte duuti sii lafuma nutis akkasuma Oromiyaa galti teenna sumaa jenna gara fuula duraatitti Oromiyaallee asuma keessa yaadanna aadaa teenna hunda as keessatti qabannee deemna. Hedduu gammachuu guddaan natti dhagama. Bakka kanatti uummata keenya keessatti argamuudhaaf ifaajee teenna bara dheeraadha. Arguu keenyaaf hedduu waan hundaa'u agarree tafuula duraallee Rabbi bakka nu haa ga'u. Uummata Siyaatil galata guddaa qabdanii akkanumatti walii birmannee wajjin haa dhaabannu. Uummata keenya Oromoo bakka jirutti hundi keenyaa wal dhageenne tokkummaadhaan jaalalaan wal dhageenne wanni biraa wanni olii gaddeemu bu'aan takka hin finneef wal dhageettiin jabaadha. Yoo wal dhageenne bakka tokko geenna kanaafuu jiraadhaa isiniin jedha dhaamsi kiyya kanuma. Galatooma obbo Ahmad Layyinaa jechuun aartistii jalqaba Oromoon qabdu keessaa nama tokko kan beeknellee baradhaa daawwattoota keenyaa hedduu galatooma yaada keessaniif obbo Ahmad yeroo birallee walitti deebinee yaada bal'aa isinirraa fuuna galatooma. Wanni dhaamta wanni carraadhumaa isinii kennina? Yaa wanni dhaamu yaangi ijoollee jenereeshinii amma lafaa ka'ee amma deemutti jiru kana bira dhaabachuufi warri gurguddaan wal dhagahee wajjin deemee yoo nuti wal dhageenne ilmaan teennallee bakka ga'uu dandeetti. Yoo nuti wal hin dhageenye bu'aan hin jiru. Tokkummaa uummata keenyaa Rabbi haa dursu. Tokko Rabbi nu haa godhu. Injifannoon ilmaan Oromooti bakka hundattuu. Ufillee daawwattoota keenya uf barsiisaa maaliifillee akkas dhuftan daawwattoota keenyatti himaa? Galatooma miidiyaa OFM hiree kana nu argitanii nu gaafatu keessaniif galatooma isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Ahmad Tayyib Ajkatiin Roobalee jedhama.
Oromiyaa irraayi jiraataa magaalaa Siyaatili warra magaalaa kana awwala dhufe jechuun haguuyyu jechuu danda'a. Hangafni kiyyoo isa ta'u warra nama kana gizee tokko xayyaara tokkoon Ameerikaa dhufne waggaa dheeraa dura haganallee jechuu baadhu. Magaalaan teenna magaalaa bareedduu magaalaa yeroo dheeruuf as jirru magaalaa bareedduu tanatti hiree argannee wasfaanan asitti tapha kana argisiisaa waan jiruufi tapha kana daawwannee argitanii wal gammachiifnee ilmaan teenna gammachiifnee dubartii fi ijoolleellee xiqqaa guddaan jennee finnee kana daawwatuuf dhufnee as jirra jedha. Egaa daawwattoota keenyaa yaanni hawaasa keenyaa akkuma itti fufatti jira. Ahmad Xayyib Roobalee community jechuun dandeenya. Maaliif yoo xiqqaate faamilii nama 30 nama biyya kana fidee ammallee gargaaraa jiru. Kanaaf mee Ahmad Xayyib keessattuu isin warroonni as turtan warri faamilii guddaa asii qabdan kuni yoo uummanni keenya akkana walitti dhufu maaltu isinitti dhagama? Keessummaa kanallee akkamitti galchuuf deemaa jirtan? Wanni nutti dhagahamu dhugumatti baay'ee namatti tola. Qalbii argitanii laaftee nama jabeessa waan bareedan nutti dhagahama yoo ilmaan tana agarru yoo uummata keenya akkatti gadi bahee gamaa gamanaan argitanii istuudiyoomii kana guutee akkatti uummanni keenya dhufu sila idaa namni keenya akka gaarii jira akka jedhullee namatti mul'ata. Haala bareedatu nutti mul'ata. Wannummaan nama ijoollee fi dubartii maraafinnee waan kana daawwachiifnuufi mee uummanni keenya of haa argu bareedumsa isaa haa argu jaalala walii haa argu jechaa fi kana akka gaariitti ajaa'iban nutti dhagahama. Simannaan immootu warra asitti dhufee simannaa bareedan koreen argitanii waan kana qindeessee jedhee haa galatoomanii isin warri miidiyaa OFM illee galatooma. Akka ajaa'ibaatitti simannaa bareedan simannee jirra. Hoteelli qabameefii jira. Yoo ka dogoggoruu baadhuwaati ati Ramaadaa kentitti argitee ka qophaa'eefi akka namni keenya rakkannetti bishaan haa ta'u, nyaata haa ta'u, dhugaatii haa ta'u, uffata aadaa haa ta'u akka ajaa'ibaatitti qopheessinee uummata keenya simannee rabbiin bakkaan nu haa ga'u. Geeba bakka ga'u geeba bareedaa rabbi nu haa godhu tapha bareedaa rabbi nu haa taasisu qophoofne homa maraan qophee jirra jedha. Hedduu galatoomaa obbo Ahmad Xayyib yaada keessanii fi yaada waan isin gaafannu geessineerra maal jennaan kun feestivaalii Oromooti. Oromoon addunyaarraa asitti olgaa. Kanaaf isinillee keessatti argamtanii akka hawaasa magaalaa kana jiraatutti akka namaatii hedduu magaalaa kana qabutti yeroo dheeraa magaalaa kana jiraatanitti isin lamaanuu akka carraa ta'e immoo maqaan keessan lamaanuu Ahmadi. Hedduu galatoomaa yaada keessanii fi carraa isinii dhumaa isinii kenna wanti dabaltan jiraate. Wannan itti dabalu uf duraaf uummanni keenya akkuma reefu obbo Ahmad jedhanitti laala akka bareen yoo walitti dhufne akka bareen yoo tokko taane akka bareen nummanni Oromoo odoo kana hin jenne tokko taane guddaa keenya kabanyee dura bu'oota keenya kabanyee biyya keenya akka bu'aan dhufu uf duraan tokkummaadhaan biyya keenyaaf akka dalaynu akka biyya keenyaaf dhaabannu biyya keenya akka misoomsinu warri qabeenya qabus warri beekumsa qabus walitti hirmaatee argitanii hayyoonni uummanni garaagaraa walii galanii biyya teenya tana akka biyya nagaa nuu taatu akka argitanii biyyi teenya nagaan uummanni keenya nuu jiraatu hiyyummaan akka biyya keenyaa kaatu argitanii irratti akka nu dalagan kabajaan uummata keenya warreen jajjaba warreen argitanii duniyaa qabanii fi beekumsa qabanii fi dura bu'oota keenya warra siyaasaa cufa isaanii akka tokkummaan biyya teenya tana nu jiraachisan jedha. Biyya teenya tana nagaa rabbi nu haa taasisu immoo akkatti walii galuun kun akkatti walitti dhufuun kun itti nu haa fufu. Ilmaan teenya haa nu argitee karaa kanarratti aadaa kanarratti argitanii tokkummaa kanarratti ispoortii kanarratti itti hirmaachifnee akka argitanii uummanni keenya irratti nu hirmaatu sin gaafanna. Achirra katari isin warri argitanii OFM miidiyaa kana galata guddaa qabdanii miidiyaa kanallee bira haa dhaabannu haa gargaarru yaadan haa gargaarru qabeenyallee haa gargaarru miidiyaa guddatu haa nu tahu. Amma Siyaatil keessatti miidiyaa tokkoffaa laayisansa qabu ka Siyaatil argitanii tahee nu tajaajilaa jira. Kana isinillee itti nu jabaadha nutti jabaadha uummata keenya komitii garaagaraa nu dubbisaatii nu jabaadha jenna. Hedduu galatoomaa yaada keessanii daawwattoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa
yaada gaafii hawaasa keenyaa akkuma itti fufetti jira keessumaa kabajaa magaalaa keenya qabdu obbo Tsaggaayee asumaanis wal baratanii hoogganaa community keenyatti Horn of Africa nama yeroo hunda hawaasa keenya bira dhaabachuun beekamu bakka rakkoon jirtutti charity Oromoo jechuun dandama. Kanaaf mee obbo Tsaggaayee asumaanis wal baratanii daawwattoota keenyaa obbo Tsaggaayee immoo iddoo kanatti argamanii guyyaa har'aa kana akkam jirtu obbo Tsaggaayee? Akkam jirtu nagaa jirtaa? Baga nagaan dhuftan. Mee har'a maaltu iddoo kana isin fide? Addana guyyaa har'aa kana guyyaa Osfaanaan itti kubbaa iddoo adda addaati ijoolleen Oromoo itti dhufanii taphatan waan ta'eef aadaa isaanii lafa calaqqisan afaan isaanii waan adda addaa kaa'atti dhufanii ijoolleen adda addaa namoonni adda addaa walitti dhufanii baratan waan ta'eef lafa Oromoo hundumtu kutaa hundumaarraa kutaa Ameerikaarraa kutaa kanarraa waan dhufaniif gammachuudhaan addaatti argamnee jirra. Kunis immoo gammachuu keenya sabni addaa jirutti dibaabi isaas baay'ee namatti bareeda. Kanaaf gammadeen as jiraachuudha. Galatooma obbo Tsaggaayee Osfaanaan Oromoof maali? Osfaanaan Oromoof Osfaanaa wajjin qabdullee maali? Mee isin nama yeroo hedduu biyya kana ture keessaa waan nama tokko taataniif. Osfaanaan saba Oromoo fi lafee duddaati. Lafee duddaa jechuun lafa Oromoo hundumtuu walitti dhufanii aadaa isaanii, barumsa isaanii, jireenya isaanii waliin kutaa adda addaatti walitti dhufanii sheerii waan godhan waan ta'eef Osfaanaan immoo dhaabatee Oromoo kutaa adda addaatti walitti fidee biyya adda addaatti fidee akka isaan wal baranii waliin jiraatanii ijoolleenis immoo aadaa Oromootiin akka guddataniif akka karaa abbaan isaanii deeman sana deemanii gara fuulduraatti immoo Oromiyaan attamitti akka isheen dhaabattee jabaattu kan godhu keessaa tokko aadaa fi ispoortiin nagummaas fidaa tokkummaas fidaa kutaa adda addaatti immoo itti fidee Oromoo tokko godha. Egaa obbo Tsaggaayee yeroo sadaffaaf magaalaa kana qophaa'e isin meeqa irratti hirmaattan? Hundumaa isaa irratti hirmaadheera. Maybe nama hundeesse keessaa seenaa qabaachuu dandeettu isinii. Siyaatil yoo jennu Osfaanatu duuba jira. Osfaanaa yoo jennu Siyaatil hin yaadamti. Mee isin akka community geggeessitanitti hawaasni keenya kana laalee kana qofaa miti yeroo lammaffaaf sadaffaaf arfaffallee akka magaalaa kanatti deebi'ee Osfaanaan kabajamu maal godhuu qaba jettanii yaaddan? Mee dhaamsa isin dabarsitan? Dhaamsa dabarsuu barbaadu sabni Oromoo Siyaatilii fi Siyaatilii hollaa jiru hundumtuu dhufee keessummaa isaa kana kabajee walijjin dhufee taphatee nyaatee dhugee batamaa jiru kana ilaalee walijjin gammadee dabarsuutu irra jira. Warri mana keessa jirtanii gadi yaa'aati kottaati kubbaa kana ilaalaati saba dhufan immoo geggeessaa jennee ilaallaa. Siyaatil iddoo baay'ee qabdi kanaaf warri Torontoo, Kanaadaa, Ameerikaa adda addaatti dhuftan hundumtuu Siyaatil iddoo babbareedduu waan qabduuf ilaaluudhaaf carraa gaarii taa'ee yaada. Kanaaf sabni keenya immoo obbolaa keenya kana baasaatii wajjin haasaa taphadhaan jedha. Hedduu galatooma obbo Tsaggaayee yaadni hafe jetta yoo jiraattan isinii kenna carraa dhuma. Kanan jedhani sabni Oromoo walitti argamtan kun addaatti baay'ee galatoomaa Osfaanaa jabeessuun nurra jira. Miidiyaa Oromiyaa jiru hunduma isaa lafa jiru duwaatti sappoortii goonee bira dhaabachuun nurra jira. Kanaaf miidiyaa Oromoo ta'e hundumaayyuu bira dhaabadhaati waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee barumsa afaanii, waa'ee aadaa adda addaa kana walitti dhufnee akka gargaaruu fi kanaaf hundi keessan jabaadhaa isiniin jedha ulfaadhaa. Galatooma obbo Tsaggaayee waajjira keessanillee dhufnee hojii keessan hawaasa biraan geennaa yaada keessaniif hedduu galatooma horaa bulaa. Daawwattoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa yaada gaafii hawaasa keenyaa akkuma itti fufetti jira keessumaa kabajaa magaalaa keenya qabdu obbo Tsaggaayee asumaanis wal baratanii hoogganaa community keenyatti Horn of Africa nama yeroo hunda hawaasa keenya bira dhaabachuun beekamu bakka rakkoon jirtutti charity Oromoo jechuun dandama. Kanaaf mee obbo Tsaggaayee asumaanis wal baratanii daawwattoota keenyaa obbo Tsaggaayee immoo iddoo kanatti argamanii guyyaa har'aa kana akkam jirtu obbo Tsaggaayee? Akkam jirtu nagaa jirtaa? Baga nagaan dhuftan. Mee har'a maaltu iddoo kana isin fide? Addana guyyaa har'aa kana guyyaa Osfaanaan itti kubbaa iddoo adda addaati ijoolleen Oromoo itti dhufanii taphatan waan ta'eef aadaa isaanii lafa calaqqisan afaan isaanii waan adda addaa kaa'atti dhufanii ijoolleen adda addaa namoonni adda addaa walitti dhufanii baratan waan ta'eef lafa Oromoo hundumtuu kutaa hundumaarraa kutaa Ameerikaarraa kutaa kanarraa waan dhufaniif gammachuudhaan addaatti argamnee jirra. Kunis immoo gammachuu keenya sabni addaa jirutti dibaabi isaas baay'ee namatti bareeda. Kanaaf gammadeen as jiraachuudha. Galatooma obbo Tsaggaayee Osfaanaan Oromoof maali? Osfaanaan Oromoo fi Osfaanaa wajjin qabdullee maali? Mee isin nama yeroo hedduu biyya kana ture keessaa waan nama tokko taataniif. Osfaanaan saba Oromoo fi lafee duddaati.
lafee dugdaa jechuun lafa Oromoo hundumtuu walitti dhufanii aadaa isaanii, barumsa isaanii, jireenya isaanii waliin kutaa adda addaa dhufanii sheerii waan godhan waan ta'eef Osfaanaa immoo dhaabatee Oromoo kutaa adda addaa walitti fidee biyya adda addaatti fidee akka isaan wal baranii waliin jiraatanii ijoolleenis immoo aadaa Oromootiin akka guddataniif akka karaa abbaan isaanii deeman sana deemanii gara fuulduraatti immoo Oromiyaan attamitti akka isheen dhaabatte jabaattu kan godhu keessaa tokko aadaa fi ispoortiin nagummaas fidaa tokkummaas fidaa kutaa adda addaatti immoo itti fidee Oromoo tokko godhu. Egaa obbo Tsaggaayee yeroo sadaffaaf magaalaa kana qophaa'e isin meeqa irratti hirmaattan? Hundumaa isaa irratti hirmaadheera. Maybe nam hundeesse keessaa seenaa qabaachuu dandeettu isinii. Siyaatil yoo jennu Osfaanatu duuba jira. Osfaanaa yoo jennu Siyaatil hin yaadamti. Mee isin akka koominiitii geggeessitanitti hawaasni kenna kana laalee kana qofaa miti yeroo lammaffaaf sadaffaas arfaffallee akka magaalaa kanatti deebi'ee Osfaanaan kabajamu maal godhuu qaba jettanii yaaddan mee dhaamsa isin dabarsitan? Dhaamsa dabarsuu barbaadu sabni Oromoo Siyaatilii fi Siyaatilii hollaa jiru hundumtuu dhufee keessummaa isaa kana kabajee walijjin dhufee taphatee nyaatee dhugee kophee taphatamaa jiru kana ilaalee walijjin gammadee dabarsuutu irra jira. Warri mana keessa jirtanii gadi yaa'aa kottaati kubbaa kana ilaalaati saba dhufan immoo geggeessaa jennee ilaallaa. Siyaatil iddoo baay'ee qabdi kanaaf warri Torontoo, Kanaadaa, Ameerikaa adda addaatti dhuftan hundumtuu Siyaatil iddoo babbareedduu waan qabduuf ilaaluudhaaf carraa gaarii taa'ee yaada. Kanaaf sabni keenya immoo obbolaa keenya kana baasaatii wajjin haasaa taphadhaan jedha. Hedduu galatooma obbo Tsaggaayee yaadni hafe jetta yoo jiraattan isinii kenna carraa dhuma. Kanan jedhani sabni Oromoo walitti argamtan kun addaatti baay'ee galatoomaa Osfaanaa jabeessuun nurra jira. Miidiyaa Oromiyaa jiru hunduma isaa lafa jiru duwaatti sappoortii goonee bira dhaabachuun nurra jira. Kanaaf miidiyaa Oromoo ta'e hundumaayyuu bira dhaabadhaati waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee barumsa afaanii, waa'ee aadaa adda addaa kana walitti dhufnee akka gargaaruu fi kanaaf hundi keessan jabaadhaa isiniin jedha ulfaadhaa. Galatooma obbo Tsaggaayee waajjira keessanillee dhufnee hojii keessan hawaasa biraan geennaa yaada keessaniif hedduu galatooma. Ammallee keessummoota magaalaa keenya dhufan magaalaa Siyaatil dhimma Osfaanaatiin wal qabatee keessummaa tokko argee jira. Mee isaanillee maqaa isaanillee himatanii eessallee akka dhufaniif maaliif akka dhufan wal barsiisan akkam jirtan obbo? Nageenya baraara fayyaa jirtu akkam? Eenyu jedhamtu? Maqaan kiyya ganamoo Daksiisoo Badhaasooti. Eessaa dhuftani? Ani kan dhufe Minisootaa irraa. Maa dhuftan? Wanni dhufneef Oromoon bakka itti wal geenne irraa hafuu hin dandeenyu dhiiga takka damee takka wanni Oromoon qabdu walirraa nu hambiftu kanaaf hin dhufe Osfaanaa hordofuu akkasumas hawaasa Oromoo keessatti ijaaramsa garagaraatu jira. Isaan kana keessa beekamtii yuubota Oromoo kan jedhutu jira. Isa kanas as keessatti guyyaa isaa qabannee hawaasa keenyaaf gootota keenya kan yeroo dukkanatti ija babaasanii Oromiyaa har'a anaafatti keessa dhaabannee afaan kana irraa dubbannu kana warra kaleessa dadhabanii umrii isaanii itti fixatanii qabeenya isaanii itti fixatanii dhala itti dhabanii Oromiyaa har'aan gahanii daangaa isaanii sararanii akkasumas afaan hadha irraa dubbannuuf aadaa hadha ittiin bashannanu kana warra nuun gahanii fi galatoomaa jechuuniif as jirra. Hedduu galatooma akkuma carraa keessummaa kabajaa keessattuu nama seenaaf deemanii seenaaf dhufanii namni seenaaf deemu namni seenaaf dhufu yoomuu hin dagatamu. Hawaasa har'a agartan kana ka magaalaa keenyatti wal ga'e ka addunyaarra faca'e kana warroota akka isaanii kanatu warra seenaa jiraachisuuf deemu warra seenaafis jiraatu keessa nama tokko argadhe. Mee Siyaatiliin akkamiin ilaaltan? Siyaatil bakka gaafa biyyarra baqadhee mana hidhaatii bahee dirree baqaa seenee lafa tana qubadhe. Lafa tana qubadhee hawaasa as jirus ijaarree dhaabbota siyaasaa gaafas as keessa jirus ijaarree asuma keessa ture hawaasa kana akka gaariitti beeka. Hawaasa kana wajjin ture booda sababa biraatiin godaanee bakka biraatitti galee malee lafuma kaleessa beeku gaafa biyyaa bahee galaana diimaa qaxxaamure bakka irratti dhaabbadheetu asii. Kanaaf hawaasa kanas hin beeka, uummata naannoo lafa kanas hin beeka. Lafa gaarii, uummata jajjaboo, uummata lafee duddaa ta'anii magaalaa tana keessatti aadaa Oromoo calanqisiisanii ijoolleen afaan akka hin banne godhanii amantii isaaniillee jabeeffatanii bakka dhaabataniif bakka bula warra godhateetiin mul'atu waan ta'eef Siyaatil akka gaariitti hin beeka.
Hedduu galatooma. Haalli hafe jettan yoo jiraate dhaamsi dabarsitanii yoo jiraate carraa isinii kennu. Galatooma nama akkanatti dubbistanii yaada isaa garaa keessaa baasuun kadi waan guddaa hawaasa keenya wanni awwaalee hambise sagalee dhabuu kana. Sagalee dhabuun waa hedduu garatti hambisee yaadni namni yaada bilchaataa namaan ijaaran waliin qunnaman dhabuun waa hedduu nu miidheera. Isin ammoo asiin argamuun keessan waan guddaadha. Ammallee jabaadhaati wanni guddaan manguddoo teenna tagaafa durii umrii nuu fixattee akkuma dura jedhe aadaa fi amantiis akkasumas afaan hadha dubbannuuniif daangaa keenya nuu sararan torbaan hadhaa sanbata diqqaa kana dhufanii asitti waan galateeffannuuf ganama irraa sa'a 10 irraa haga sa'a 4 iddoo isaa kan as booda ibsinu ta'a. Asuma keessatti ni ibsama. Gaafas isinis nurraa nafina dhageeffannoonni keessanis akka nurraa nafni asumaan affeeramtan. Hedduu galatooma yaada nu kennitanii fi haala kanaan qindeessinee akka gaariitti warri Usfaanaa leettu gammadee uummanni hawaasni magaalaa Siyaatil illee baay'ee nama boonsaa akka gaariitti nu wajjin dhaabatanii akkana wal qindeessinee haala gaariin geggeessuun baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola dhugaa rabbiititti hin yaadne illee hin eeggamne illee haalaan waan nu yaadne olitti nu ta'eera uummannis kunuun istaadiyoomuun haga go'uun argitanii jalqabaaf Usfaanaaleen istaadiyoomuu hagana guddatu qopheesse malee kana dura waggaa 29 dura istaadiyoomuun hagana guddatu illee hin qophoofne istaadiyoomiin haala maraanuu qulqullinnaan organaayiz ta'ee security waan maraanuu akka gaariitti qophaa'aa jira. Warri manatti haftan gadi baha koottaa laalaa waan as jiru wanti martuu akka gaariitti deemaa jira. Hawaasni alaa dhufellee hundi isaanii warra Usfaanaallee akka gaariitti wanni jennee jirra irra aanne jirra ammas namni hafe manaa gadi aboo jenna jabaadhaa. Egaa daawwattoota keenyaa gaafiif deebiin yaada hawaasaatiif akkasumas taphattoota garee madda walaabuu wajjin taasifnu akkuma itti fufetti jira. Egaa keessummaan keenya kan lammataa obbo Abdurrahmaan Ganna Gaarii taphataa madda walaabuu akkasumas ogeessa fayyaa Tiim Oromiyaa dhiifama Tiim Oromiyaa waliin jirra. Mee Abdurrahmaan maal akkamitti ilaalte tapha kana? Taphni bareedaa duraan dursa OFM galateeffatu barbaada carraa kana nuu kennitanii isinillee siyaarorraa takka lama jettaniif federaal wayii dhuftanii gaafiif deebii godhuu fi sagantaa kana haala bareeda qindaa'an dabarsuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Taphichi baay'ee bareeda ture. Nuti kaleessa taphannee kalee lama qixa baanee lamaaf lamaan baanee taphni itti aanu Tuusdee fi Wednesdeedha. Waan bareedatu jira. Madda walaabullee kaleessa galgala taphatee ture. Lamaaf tokkoon injifatee haala gaariin deemaa jira. Garuu warri Minnesota waan fudhatuutu fakkaata. Dirreen ammallee taphatti jira. Kaleessa torbaaf tokkoon moohee har'a ammoo lamaa fi duwwaan I think liid godhaa jira fakkaata. Walumaa galatti akkaataan Usfaanaan itti qophaa'ee nama gammachiisaa. Akkuma Jaafar jedhe Jaafar koreedhallee taphataadhallee waan hunda hojjeta. Hin qindeessallee akkuma inni ibsisan sagantichi bareeda. Siyaatil haalli qilleensallee teessumnillee namatti tola. Waggaa 15 booda deebi'ee magaalaa kana keessatti deemaa jira. Namnis hawwiin eegaa ture. Ka 2010 irraa adda namni illee bahee jira kaleessa seremoon irratti nama baay'ee bahee. I hope every day akkanumatti dhufa jedhee yaada. Namoonni miidiyaa kana daawwattan ammoo sagantaa kana bareechaa koota irratti hirmaadhaa. Argitanii ijoolleef tola warra amma taphataa jiru qofa osoo hin taane new generation'iif tola. Ijoolleen kana laaltee aadaallee afaanillee barattee biyya kana keessatti ispoortiitti yoo dhuftu araada adda addaa jalaa baatii elektirooniksii irraa baatii as keessa waa baay'ee jira namaa wal bartaa aadaa ofii bartaa sababa kanaafuu warri dhufinillee dhufa warri miidiyaallee kan irra hojjetanii afaan kennanii fi tapha kanallee suduudan dabarsitan galatoomaa isiniin jenna. Hedduu galatoomaa mee gammachuu sitti dhagame maali? Yeroo meeqaffaa irratti hirmaatte Usfaana irratti? Ani Usfaana irratti kun yeroo lammaffaadha. 2018 Colorado turre Jaafarii waliin
achirratti illee tapha bareedaa taphannee garuu nama baay'ee waan hin qabneef turre malee taphichi bareedaa ture. Kanarratti ammoo namni baay'atee nurraa hafe nama 24 qabna. I hope kanarratti waancaa fudhanna jennee yaadna. Egaa galatoomii isin hin dabrin jedhaa akka gadi baatan nyaata taatee haala maraan akka gaariitti qophaa'ee qindaa'ee jira. Akka hin seenofne gadi bahaatii koottaa injooy godhaa gammadaan wajjin jedha. Yaaduma Jaafar kanarratti dabaluu barbaada. Uummata siyaatiliinii fi naannawa isii jiru wanni dabaluu barbaadu Osfaanaan kun akkuma amma jenne kana waa baay'ee fidee dhufu. Nama keenya wal agarsiisaa, aadaa guddisaa, nuuf carraa guddaadha. Maaliif jennaani filaay goonee hin deemnu, diraayif goonee hin deemnu, mana keenya hojjennee yeroo barbaannetti gadi dhufna. Namoonni mana taa'an suniin yoo dhufanii carraa yeroo biraatiif Osfaanaan asitti deddeebi'u akkuma Minisootaa waan ta'uufi uummanni siyaatil fedhii hin qabu akka hin jenne gadi bahee fedhii agarsiisuu qaba. Ijoollee ofiillee yoo fide ijoolleellee waan kanarraa jaalalaa fi gammachuu argatti. Maanguddoo fi namoota gurguddaa qofa osoo hin taane jireenya of duraatiif ijoollee tanaaf jecha baay'inaan yoo bahee dhufee moor bu'aa qaba jedhee yaada. Uummanni yoo cinaa dhaabate wanni tokko guddata. Guddina Osfaanatiif yookaan ammoo carraa magaalaa keenya yeroo biraatiif deddeebisuutiif hirmaanna keenya murteessaadha. Akka hirmaannoo akkuma amma Jaafarfaa taa'imii ofii kennanii hojii dhiisanii hirmaannaan isaanii olaanaadha. Kaffaltiin argatanii yeroo ofii kennanii namoonni volontarii ta'anii as dhaabatan kunniin hundi sababa waan kana tolchuutiif isinillee argitanii hojii godhatanii waan kanatti bobba'uuni waan kana guddisuudha. Kanaaf uummanni hirmaadha. Kan hirmaatiin hirmaadha. Kaffaltiileen baay'ee xiqqaadha jedhee waan galatoomaa waan of eeggataniif.